السلام عليكم هردفتوتو نبساتكنو أكم جرتو نجيا كيساني هرأة application free call بالبلوتوكو كفاد دي سنف دياد فكين ياف بيي اسن كيس جرتنيرا غرا بيي الدنيا كان بك بربادنتي آبي كان فيدمتني بالبلو دنديسن فكين ياف بيي اسن كيس جرتنيرا غرا أورومياتي ماتي في فروتن كيسانين آبي كان فيدمتني بالبلو دنديسن osoo kaardii tokko ittiin guunne bilbila keessan keessa osoo qarshiin tokko hin jirre tola bilbiluu dandeessanii jechuudha aappii kana fayyadamuudha. Okay, warroonni har'a gara YouTube channel kiyyaa dhuftan baga nagayaan dhuftan warroonni hanga irraa YouTube channel kiyya subscribe hin godhin akka dhuftanii subscribe gootan asumaan isin afeera obsaati kunoo jettanii barreessitan erga haala kanatti obsaati kunoo jettanii barreessitanii irratti tuutan profile irratti sanbood haala kanatti isinii baha subscribe jee kadiimatu kana yeroo tokkoof tuutanii sanboodaan qastii kana viidiyoon ani asirratti gadhiisu notificationin akka isiniif dhufuuf qastii kana yeroo tokkoof tuutanii jechuudha. Okay, hordoftootan kiyya isinittiin dheereysu amma kallattiidhaan gara barumsa guyyaa irraantanatti dabarra jechuudha. Aappiin isa kana aappii kana Play Store keessaa argachuu dandeessanii liinkii isaa isa dhugaa descriptionii viidiyoon amma waraabaa jiru kana jalaan isiniif kaa'a. Yeroo tokkoof aappii irratti xuutanii erga aappii irratti xuutan haala kanatti isiniif dhufa maal gootan yeroo tokkoof achi dabarsitanii ammallee achi dabarsitanii sanbooda saayin kajuu kanarratti yeroo tokkoof tuqtan. Inni haala kanatti lakkoofsa isin gaafata isin dhiistanii maal gootan Google yookiin Facebook keessanii wal qabsiiftanii bantanii jechuudha. Mee Google wal qabsiifnee yaabannu Google irratti xuutan. Google irratti erga xuutan haala kanatti emailii keessan hunda isiniif fidaa jechuudha. Emailii keessan kan barbaadan asirraa filattanii jechuudha. Mee fakkeenyaaf isa kana filadha. Erga sanii booda haala kanatti isinii dhufa allow kajuu kanarratti yeroo tokkoof tuutan. San booda haala kanatti dhufe isiniif banamaa jechuudha. Erga haala kanatti irra dhuftaniin booda alaabaa kana xuuxanii gara alaabaa biyya itti bilbiluu barbaadanii filattan. Fakkeenyaaf biyya keenyatti bilbiluu barbaada asirratti Itoophiyaa. Erga alaabaa biyya itti bilbiluu barbaadan filattan booda lakkoofsa nama bilbiltanii fi asirratti barreessitan. Amma ani aappii kanaan nama Oromiyaa jirutti bilbileetiin aappiin kun dhibbaa dhibbatti ni hojjetamoo hin hojjetuu waliin laalla anuma waliin tura. Amma fakkeenyaaf gara biyya keenyaa bilbiluudhaaf kireeditii 3,510 nu gaafata daqiiqaa tokkoof jechuudha. Bilbillee daqiiqaa tokko haasa'uudhaaf kireeditii 3,510 nu gaafata jechuudha. Haala itti kireeditii kana walitti qabuu dandeessan kireeditii baay'ee daqiiqaa 30 keessatti haala itti walitti qabuu dandeessan isinittiin agarsiisa. Amma bilbileetiin akka aappiin hojjetu isinitti agarsiisa. Anuma waliin tura. Kun akkuma argaa jirtan yaamaati jira. Yeroo yaamu haala kanatti wal jala yaamaa jechuudha. Aloo. Salaam alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkamii sagaleen sirriitti dhaga'ama? Sirriitti dhaga'ama. Ana obsaadha. Barnaamija touch call tokkoon si bilbilu jira. Akkamii sagaleen kiyya qulqullinaan siif dhaga'amaa jira? Sirriitti qulqullina
hayyee gaariidha. Barnaamijni kun akka sirriitti hojjetu laaluu fi sagaleen kiyya qulqullinaan siif dhagahamaa jiraami? Hayyee hedduu galatoomii deebiseetiin sii bilbila. Hayyee nagaan ture. Akkuma waliin dhagahaa turretti aappiin sirriitti hojjeta. Biyya isin keessa jirtanirraa gara biyyoota addunyaa kana bakka barbaaddanitti aappii kana fayyadamtanii bilbiluu dandeessan. Hedduun keessan yeroo appilikeeshinoota firii bilbilan kana yeroon isiniif dabarsu obsaa ani aappiin naaf hojjechuu didee maaliif naaf hojjechuu didee laata jettanii hedduun keessan gaafilee wal fakkaataa akkasii yeroo naaf barreessitaniin argaa. Appilikeeshinoonni firii kool bilbilan hedduutu jira. Kanneen akka teelos kana dura isin barsiiseetiin ture, jiji foon, touch kool hedduutu jira jechuu appilikeeshinni firii kool gara biyya jirtanirraa gara barbaadan bilbiluu kan dandeessanii jechuudha. Garuu wanti beekuu qabdan tokko appilikeeshinoonni firii kool ittiin bilbiluu dandeessan hundi isaaniitu waan isin gaafatutu jira. Akkuma fakkeenya yoo sim kaardii keessaniin bilbiluu barbaadan maal isin gaafata? Rasiida, baalaansi, qarshii itti guuttanii bilbiltan. Akkasuma akkasiin appilikeeshinoonni kanneen firii kool kunis maal isin gaafata? Kireedit isin gaafataa jechuudha bilbiluudhaaf. Maali? Kireeditii isin gaafataa jechuudha. Haalli kireeditii isaa itti argachuu dandeessan yookiin kireedit kana itti walitti qabuu dandeessan appilikeeshinni hundi wal dhaba. Garuu appilikeeshina isa amma ittiin bilbilee isin argisiise kana touch kool kana haala itti kireeditii isaa walitti qabachuu dandeessan isinittiin agarsiisa. Roofu ani yeroon bilbilu kireedit kana meeqaan keessaa qaba ture? 3,920 keessaa qaba. Gara Itoophiyaatti bilbiluudhaaf kireeditii kana 3,510 isin barbaachisa. Kireeditii kana za'a takka keessatti yookiin daqiiqaa 30 keessatti kireedit 7,000 yookiin 700 yookiin hanga 10,000 illee haala itti kireedit kana walitti qabachuu dandeessan isinittiin agarsiisa. Sirriitti hanga xumura sagantaa kiyyaatti na waliin tura. Sirriitti haalaan itti kireedit kana walitti qabu laalaa. Haala sanitti kireedit kana walitti qabadhaa. San booda erga kireeditiin keessan 3,510 ol darbe gara biyyaa bilbiluu dandeessan. Garuu akkuma appilikeeshina bantaniin isinii bilbiluu yoo dide maaliif naaf hin bilbillee jettanii gaafii akka isinitti hin taane. Wanti bilbiluu diduuf kireeditiin keessan 3,510 guutu malee isinii bilbiluu hin danda'u jechuudha. Irraan deebi'a kireeditiin keessan 3,000 aappii isa kana jechuudha. Touch kool isa jiru kana kireeditiin keessan 3,510 guutu malee bilbiluu hin dandeessan. Haala itti kireeditii baay'ee itti argachuu dandeessan ammaan isin agarsiisa na waliin tura. Amma akkaataa daqiiqaa muraasa keessatti kireedit hedduu itti walitti qabachuu dandeessaniin isinitti agarsiisa. Aappii kana erga gabbuufattan booda haala kanatti isiniif baha. Jalqaba yeroo bantan kireedit 200 isiniif kenna. Okay, kireeditii kana daqiiqaa muraasatti hedduu argachuudhaaf kireedit kajuu kana gama jalaa kana yeroo tokkoof tuutan. San booda get credits kan jedhu kanarratti tuutan. Haala kanatti isiniif baha. Erga haala kanatti isinii bahee booda wanti godhuu qabdan bakka ajjuu kana tuutanii viidiyoo isinii fida. Beeksisa adda addaa isinii fida jechuudha. Beeksisa san daawwattanii xumurtan. Jala kanaas kunoo wanti akka baalaa ni jira, wanti akka burushaas ni jira, asirrattis
kaat kan jedhu kanarratti irratti tuutanii kireedita baay'ee argachuu dandeessanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf aadis kajuu kanarratti haala kanatti yeroo tokko ofirratti tuutan haala kanatti isinii fide. Erga isinii fide viidiyoo kana ni xumurtan jechuudha. Viidiyoo kana laaltanii erga fakkeenyaaf akkanatti tuttuutan erga dhume booda eksi gootanii irraa deebitan. Kun naaf dabalee jira argitanii kireeditii 50 naa dabalee jechuudha. Okay jettanii irraa deebitan. Ammallee akkam gootan isa jalaa kana yeroo tokkoof tuutan. Sanboodaan kun kireeditii meeqa naa kenne 140 naaf kennee jechuudha. Okay jettanii isatti aanutti darbitan. Isa kanarratti dhuftanii ammallee tuutan. Ammallee kireedit 50 naaf kennee jechuudha. Kun kireeditiin kee meeqa gale 440 galee jira jechuudha. Erga haala amma maal isiniin jechaa jira? Get double credits from watching a whole video. Viidiyoo daawwachuudhaan kireedit baay'ee argachuu dandeessanii isiniin jaa irratti tuutan. X2 kan jedhu tuutani viidiyoo kana daawwattan achi booda X tuutan. Ammallee dabalee jira jechuudha kireedit kiyya. Kunoo 440 tole kireedit baay'ee argachuudhaaf aadis kajuu kanarratti tuutanii viidiyoo daawwattanii jechuudha. Kunoo viidiyoo haala kanatti fidaa. خليك موافق. الاتصال بالفيديو ببساطة أسهل مع جوجل دوم. haala kanatti viidiyoo daawwattanii achi booda viidiyoon erga dhume booda eksi gootan kunooti kireeditiin kiyya yeroo tokkotti 80 naaf kafale 520 irra jira jechuudha kireeditiin kiyya amma. Tole gaariidha. Ammallee isa kanatti dhuftan kaat kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof tuutanii erga irratti tuutan booda kireeditii 100 naaf kennee jira jechuudha. Kuno maal naan jaa wow what a happy time. Kuno kireeditiin kee yeroo takkaan 620 galee jira jechuudha. Roofu maal jenne yoo kireeditiin kun maal jennee ture roofu yoo kireeditiin kun 3,510 guute gara biyya keenya bilbiluu dandeenya jechuudha. Ammallee walitti qabuu qabdanii ammallee nuuf hafa. Aadis kajuu kanarratti tuutan. Viidiyoo tu dhufa viidiyoo kana laaltanii fixuu qabdan. Kunoo sekondiin kun deemaa jira. Sekondiin kun deemee erga dhume booda eksi isinii fida. San booda kunoo inni nuuf fixee kanatti haala kanatti eksi isinii fida asirra eksi gootanii ammallee nuuf dabalee jira jechuudha. Waaw kireeditii meeqa 110 nuuf dabalee jechuudha. Okay gootan. Amma meeqa 730 argannee jirra jechuudha. Okay itti deebitan isa kanatti yeroo tokko ofirratti tuutanii. Waaw ammallee 30 nuuf dabale 760 argannee jechuudha. Get double credit isiniin jaa X2 kanarratti tuutan. Viidiyoo kana daawwattanii xumurtanii jechuudha. Sekondii 10 qofa. Kunoo asirra erga viidiyoon kun xumure inni nu X gama mirgaa kanarra kunoo X nuuf fidee jira. X irratti tuutan ammallee kireedit 60 nuuf kafalee jechuudha. Meeqa qabna 760 qabnaa jechuudha. Erga sekondiin haala kanatti xumureen booda X kana gootanii nuuf dabalee jechuudha. Kireedit 100 nuuf dabale meeqa ta'e amma 890 argannee jirraa jechuudha. Ammallee aadis kajuu kana tuutanii haala kanatti sekondii kana hanga lakkaawee xumuru ni eeggattanii jechuudha. Sekondii meeqa 24 23 hanga duwwaatti lakkaawaa. Erga sekondii kana lakkaawee xumureen booda X guddaa asirratti isinii fida. X gootanii kireeditiin keessan dabalaa deema. Daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 keessatti kireeditii 7,000 argachuu dandeessanii gara maatii fi firoottan keessaniif gara biyyaatti birrii tokko malee bilbiluu dandeessanii jechuudha. Kun amma xumuree jira. X goone kireeditii 100 arganne malee.
Kreditii meeqa amma? Kreditii 1000 guutuuf geenyee jechuudha. Daqiiqaa 2 osoo hin geenye kun kreditii 990 argannee jechuudha. Ammallee aadis kan jiru kanatti xuuxan. Haala kaa'u viidiyoo kana daawwattanii xumuruu qabdan. Kun sekondiin deemaa jira. Haala kanatti daawwattanii viidiyoo yoo viidiyoon daawwanne kreditiin isiniif hin kennamu. Haala kanatti xuxuuxanii kreditii hoddummeeffattanii erga kreditiin keessan 3,510 gahe Oromiyaa bilbiluu dandeessan. X nuuf dabalee kun 130 nuuf dabalee amma. Okay jettanii. Okay. Ammallee kun ammallee irratti xuuxanii haala kanatti lakkaawee haa xumuru. Haala kanaan kreditii keessan dabalaa deemtanii jechuudha. Kreditii baay'ee yoo argattan daqiiqaa hedduu bilbiluu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf yoo kreditii 7,000 qabaatan daqiiqaa 2 bilbiluu dandeessanii jechuudha gara biyyaa. Achi booda X gootan kun kreditii 140 nuuf kennee jechuudha. Haaluma kanaan isa jala jiru kanaas yoo irratti xuuxan kreditii nuuf kenna. Kun kreditii 20 nuuf kenne. Okay. Isin haala kanaan xuuxanii kreditiin isiniif dabalaa deemaa jechuudha. Amma inni kun yoo xumurame inni kun amma yoo yeroo 3 yeroo 4 erga irratti xuuxanii isiniif ergame yoo xumurame sa'aatii 2-3 booda deebi'ee dhufuu danda'a jechuudha. Aadis kan jedhu kun sa'aatii 2-3 booda dhufa irra deebitanii ammallee walitti qabdan xiqqishoo turtanii itti deebitan ammallee walitti qabdan kreditii keessan kana 3,510 erga guutan booda deemtanii kun leef kan jiru kanarratti xuuxan san booda asirratti diyaal kan jiru kanarratti xuuxanii san booda asirratti alaabaa kana biyya barbaadan san filattanii lakkoofsa asirratti barreessitanii bilbiluu dandeessanii jechuudha. Haala kanaan gara biyya barbaadaniitti bilbiluun ni danda'ama. Kreditii keessan bifa kun kredit jiru kana xuuxanii walitti qabachuu dirqama. Liinkii aappii tachkoolii argachuudhaaf bakka xiyya kanarra dhuftanii yeroo tokkoof xuuxanii san boodaan gama dhumaa yoo dhuftan liinkii argachuu dandeessanii jechuudha. San booda bakka subscribe jettu kana xuuxanii achi booda qastii kana xuuxanii jechuudha. Viidiyoo laayikii godhuu hin dagatina. Bakka laayikii kana dhuftanii viidiyoo laayik tuquu hin dagatina. Maaliif viidiyoo yoo laayikii gootan viidiyoon akka namoota hedduu bira gahuu taasisa. Isin laayikii godhuun keessan wanta tokko waan isin miidhuu hin qabu, waan isin irraa hir'isuu hin qabu. Laayikii godhaa anaaf na jajjabeessaa hamilee natti horaa jechuudha. Komentii isa jalqabaa kanarraas isiniif hin kaa'a. Kun dhumarra gartanii komentii jalqabaa bakka kanallee isiniif hin kaa'a jechuudha aappii kana. Okay, hordoftootan obsaa tiknoo hundi keessanuu Odaa Tiyuub kunu YouTube channel Odaa Tiyuub kana subscribe godha. Odaa Tiyuub erga barreessitan booda subscribe tuqaa san booda qastii kana tuqaa. Odaa Tiyuub kanarratti sirboota hedduu isin bashannansiisuu isin bohaarsu akkasumas diraamaalee afaan Oromoo diraamaalee nama bashannansiisu nama bohaarsu diraamaa ajaa'ibaa fuulduraaf asirratti isiniif gadhiisuuf teenya. YouTubein kun kan Obsaa Aliiti. Hedduun keessan Obsaa Alii ni beektan jeetii yaada. YouTube kana subscribe godha. Fuulduraaf waa hedduu waliin asirratti hojjechuuf teenya. Hordoftootan kiyya namuma Oromoo tahe kan YouTube irratti waan gaggaarii dabarsu waan gaggaarii hojjetu like subscribe share godhaafi.
مالي في يوتيوب في فيسبوكين توكومتين فيديو نتقويا قويان هجنة يوتيوب رتي متنسنو يوتيوبين مالك نوف كفل إسن لايك يقولون كيسن سبسكرايب يقولون كيسن وانت إسن الرأي الرسون كب كنافو وانت جولين أرمو هجتان كالتي هندانو وان ألغان هجتون چالو قبا ياد جون قبا كنافو والججبيسو والچنادا بشو كرا هندان والهادي قرو والها أتبنو ياد جون قبا وان هردفتني فوان داوتني في الدو غلطوما هردفتو تنفسات كنو جالل قدا كفجا قدان سنف قبا نجيان نفترا برمس برولين هنقول تديبنو نجيان ترى باي باي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته